Ilaalchi dhokataan keessa kan jiru baay'eedha. Kana jechuun ati wanta hojjechuu dandeessu qabda. Uumama keetirraa Waaqayyoo yeroo si uumu akka waa hojjechuu dandeessu godhee si uume. Waa malee akkanatti si hin uumne. Kanaafuu wanta tokko akka hojjechuu dandeessu amanii addunyaa tanaaf wanti ati hojjettu dhaloonni biraa tokko addunyaa tanaaf hojjechuu hin danda'u. Wanti kun hojjetame jettee yaaddee wanta ga'umsa dhokataa keessa kan jiru san baaftee otoo dhalootaaf hin laatiin akka hin duune. Kitaabni tokko maal jedhaa? Namni Waaqayyoon waa malee hin uumne waan takka akka hojjettuuf uume. Gaafa Waaqayyoo waan takka hojjettuuf uume waan Waaqayyoon akka hojjettuuf si uume otoo hin hojjetin yoo addunyaa tanarraa deemte yookaan duute nama dhaloota saame jedhamta. Kana jechuun ati wanta tokko hojjette hawaasni bal'aan tokko wanta sanitti fayyadamee faayidaa guddaa ta'a dhalootaan dhalootatti wanta fayyadamu tokko hojjechuu otoo dandeessu otoo hin hojjetin yoo duute nama dhaloota saamte jedhamta. Sababni isaa wanta san dhaloonni baay'een carraa hojiitti argachuu danda'a, irraa fayyadamaa ta'uu danda'a, bara baraan wanta addunyaa kana fayyadu ta'uu danda'a. Wanta san otoo baaftee otoo hojjechuu ni dandeessa. Wanta hojjechuu dandeessu san otoo baaftee dhalootaaf hin laatin yeroo addunyaa kana gallakiftee deemtu nama dhaloota saame taata jaamaa jechuudha. Kanaafuu wanta barbaadde hojjechuu akka dandeessu. Ispeeshaalii wanta saniif dhaamuu barbaadu wanta yaaddan hojjechuu akka dandeessan dhibbaan dhibbatti akka amantan dhaamuu barbaada. Peace.